Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Poolisiin bu'aa qorannaa reeffaa kaadhimaa artist Andu'aalem Gosaa mana murtiitiif dhiyeesse. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa qananii addunyaatiin wal qabatee to'annaa poolisii jala ooluun torban lama dura mana murtiitti ka dhiyaate yoo ta'u, poolisiin qorannaaf guyyaa dabalataa gaafate manni murtii guyyoota poolisiin gaafate 14 keessaa 13 ayyamuun har'a bitootessa 26 bara 2025 beellame. Beellama irraa irratti artistii Andu'aalem Gosaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa ramaddii araadaatti ka dhiyaate yoo ta'u, poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa shamarree qananii bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabu mana murtichaatti hime. Qorannoo reeffaa taasifamees miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jira. Ta'ulleen qorannoon dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun hime. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabeetti saamuda fudhachuun qorannoo foorensikiitiif poolisii federaalaatti erguu fi bu'aan qorannoo kanaa ammoo akka hin dhaqqabin dabaluun hime. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andu'aalem irratti taasisaa jirus akka hin dhaqqabin dubbateera. Kanaaf jechas poolisiin qorannoowwan dabalataa hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamunni ergame akka dhaqqabuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafate. Abukaatoon artistii Andu'aalem gama isaaniin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamila isaaniin ajjeefamuu ragaan mul'isee hin jiru jechuun falman. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaayyoo wabiin bahe ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedhan. Poolisiin gama isaatiin shakkamaayyoo wabiin bahe ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falmuu isaanii BBC'n gabaaseera. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhaggeeffateen booda poolisiin ragaalee qorannoo hafan jedhu akka dhiyeeffatu guyyoota 12 dabalataa fayyamuun mirga wabii abukaatoon gaafate kufaa godhee bitootessa 29 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabatee jira. Odeessa itti aanuun EBS waan uumameef dhiifama gaafachuu fi Yuunivarsiitiin Dambidolloo ibsa dabalataa kennu dhaga'ame. EBS sagantaa burjaajii uumuu waan sobaa erga tamsaaseen booda kaleessa dhiifama gaafateera. Ta'us yuunivarsiitichi irra deebiin odeeffannoo sobaa fi maqaballeessii sagantaa televezyiinii EBS irratti tamsa'e ilaalchisee ibsa balaaleffannaa yeroo 2 xalayaa fi qaamaan kenneera. Dhaabbanni televezyiinii EBS sagantaa Addis Mi'iraaf jedhu irratti gaafa 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa Burtukaan Tamasgeen Kabbadee ka jedhamtu keessummaa sagantichaa taasisee gaaffii fi deebii dhiyeesseen haala itti gaafatamummaa hin qabneen maqaa yuunivarsiitii Dambidolloo xureessuuf yaalii taasisuusaa yuunivarsiitichi ibsa isaatiin yaadachiiseera. Yuunivarsiitichi taatee kana olola itti gaafatamummaa hin qabnee fi olola diigumsaa adeemsa baruu fi barsiisuu yuunivarsiitichaa booressuuf kaayyeffate jechuun ibse. Yeroo barattoonni sabaa fi sablammootaa akkasumas biyya ollaa akka taate Sudan kibbaa irraa dhufan hafuura wal hubannaa fi kabajaan barnoota isaanii itti fufan kanatti EBS sagantaa wal dhabdee affeeru kana haala miidiyaa irraa hin eegamneen qopheessuun isaa itti gaafatamummaa dhabuu qofa osoo hin taane uummata Oromoo bal'aa fi uummattoota Itoophiyaa guutuu maqaa balleessuuf akkasumas jibba babal'isuuf kan qophaa'e ta'uun isaa ifatti ka qophaa'edha jedha. EBS akkuma miidiyaalee biroo sagantaa dhugaa fi odeeffannoo irratti hundaa'e dhiyeessuutuu qabu haala seera miidiyaa cabsuun yuunivarsiitii Dambidolloo ka'umsa godhachuudhaan sagantaa inni qopheesse kun biyyaa fi dhaabbilee olaanoo irratti hokkora kakaasuuf kan qophaa'e ta'uu akka agarsiisu yuunivarsiitiin Dambidolloo ibseera. Barattuu yuunivarsiitichaa ta'uu kan himte Burtukaan Tamasgeen buusaa galmee barattoota yuunivarsiitichaa kutaa kamiyyuu keessatti galmooftee akka hin beeknee fi barattuu yuunivarsiitichaa akka hin taane mirkaneessuusaa yuunivarsiitichi hubachiiseera. Kana malees yeroo jedhame sanatti sagaleen dhukaasaa meeshaa waraanaa guyyaa tokkollee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti dhaga'amee kan hin beekne ta'uu ibsuudhaan haa ta'u malee sagantaa EBS odeeffannoo yuunivarsiiticha irraa osoo hin argatin maqaa yuunivarsiitichaa xureessuuf kan kaayyeffate akka ta'e ibsee sagantichi tamsa'e sun yuunivarsiiticha bakka kan hin buune ta'uu hubachiiseera. Dhimmi kun wargammataa miidiyaa ta'uun hawaasa Oromoo hedduu mufachiiseen booda miidiyaan kun barreeffama gabaabduudhaan dhiifama gaafateera. Barreeffama isaatiin miidiyaan kun dhiifama gaafateen qophii keenya Addis Mi'iraaf jedhu irratti qeeqee hedduun ka'eeraa jedha. Gaaffiin kallattii adda addaan isaaniif dhiyaata akka jiru ibsa barreeffamaan kenne kana keessatti caqase. Chaanaaliin keenya qaamni dogoggora kanaaf itti gaafatamummaa fudhate tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e akka fudhatu qaamolee seeraa waliin tumsanii godhaa jedha. Miidiyaan keenya qaama seera qabeessa dhimmicha qorachuu barbaadu kamiifuu tumsanii godhaa jedha. EBS televezyiiniin dogoggora odeeffannoo uumameef dhiifama gaafachuun gara fuulduraatti dogoggorri wal fakkaataan akka hin uumamneef sirnichaa cimsuuf waadaan seenaa jedheera.
EBS ibsa isaa kana akka goolabeetti qaama dhimma kana qorachuu barbaaduuf kanneen hojii kana hojjetan saaxiluuf duuba akka hin jenne ibseera. Dhimma balaa guddaa sabaa fi saba gidduutti uumu inumaa waliin jireenya hawaasaa gaaga'u akkanaa akka feeteedhaan dalagamee kan bira darbamu miti jedhame. Miidiyaan saboota walitti buusuu irratti fuulleffata taanaan nageenya biyyattii booressuu keessatti qooda olaanaa baachuu isaa hubachuu feesisa. Oduu keenyatti aanuun pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigray haaraa muuduuf uummanni karaa iimeeliidhaan eeruu akka laatu ministeerri muummee Itoophiyaa Abey Ahmed ergaa har'a bitootessa 26 bara 2025 afaan Tigirinyaan dabarsaniin waamicha dhiyeessan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abey Ahmed ergaa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsaniin aangoon pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigray muuduu seeraan muummicha ministeeraatiif kan kennamu ta'us uummata hirmaachisuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kanaanis uummanni eeruu isaanii karaa iimeeliidhaan akka ergan gaafatan. Hanga uummanni Tigray karaa guutuu ta'een hooggantoota isaa filatutti kaadhimamtoota kaayyoo bulchiinsa haala bu'a qabeessa ta'een hojiirra oolchuu jettanii amantanii fi nageenya naannichaa mirkaneessuu danda'an karaa iimeelii waajjira muummicha ministeeraa nuuf ergaa jedha. Bulchiinsi yeroo naannichaa bu'uura heera mootummaa waliigaltee Piriitooriyaa fi dambii ministeerotaatiin waggoota 2 aangoorra akka turu kan eeran ministeerri muummee Itoophiyaa kaayyoon kennameef raawwatamuu dhabuu irraa kan ka'e waggaa biraaf dheeressuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa yeroo hundeeffamu kaayyoo ijoo isaa galmaan ga'uun bulchiinsa uummataan filatameef dabarsee kennuu qaba ture jedhan. Bulchiinsi yeroo naannichaa yeroo murtaa'e keessatti kaayyoowwan ijoo itti kenname galmaan ga'uu akka hin dandeenye kan himan Abey Ahmed kaayyoowwan ijoo bulchiinsa yeroof kenname kan hin guutamne keessaa tokko haala filannoof mija'u uumuu dadhabuudha jedhan. Sababa kanaan seera fooyyessuun bulchiinsa yeroo naannichaa waggaa tokkoof dheeressuun barbaachisaa ta'eera jedhu. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa muuduun barbaachisaa ta'uu kan ibse ergaan ministeera muummee Itoophiyaa Abey Ahmed kun mootummaan federaalaa hojii siyaasaa, bulchiinsaa fi seeraa hojjetaa akka jiru ibseera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abey Ahmed walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa torban darbe gaggeeffame irratti naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo haaraan akka hundeeffamu akeekanii turan. Bulchiinsi yeroo haaraa hundeeffamu kun hanga filannoo itti aanutti hojjechuu, uummata filannoof qopheessuu, adeemsa uummata humneessuu mirkaneessuu irraa eegamaa jedhan. Bulchiinsi yeroo itti aansee hundeeffamu fooyya'insa seeraa dabalataa irratti godhame kan hundaa'u ta'uu ibsaniiru. Yeroo seerri fooyya'u raawwiin hanga ammaatti jiru gamaaggamuu qabaa kan jedhan ministeerri muummee Abey Ahmed bulchiinsi yeroo kun hanga filannoo itti aanutti haala waliigaltee Piriitooriyaa kabajuun uummata filannoof qopheessuu akkasumas adeemsa uummataa aangeessuu mirkaneessuun hojjetaa jedhamee eegamaa jedhu. Kana milkeessuuf pirezidaantichaa fi itti aantota isaanii waliin marii adda addaa gaggeessaa turre yaadonni adda addaa dhiyaachaa turaniiru kan jedhan Abey isaan malees abbootii dabalatee paartilee siyaasaa naannichaa keessatti socho'an waliinis haasa'uu isaanii hubachiisaniiru. Waggoota 2 darbaniif namoota bulchiinsa yeroo naannichaa keessatti naannicha hoogganaa turan irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'us akeekaniiru. Namoonni cimina isaanii madaalamee jijjiiramaan jiraachuu maluu jedhan. Bulchiinsi yeroo Tigraay bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa Sadaasa 2022 addi bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mallattaa'een erga hundeeffamee waggaa 2 ta'eera. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hordofee waggaa 2 dura baatii bitootessaa keessa kan muudaman Geetaachoo Raddaan bulchiinsa bu'a qabeessa ta'e diriiruu dadhabuu fi muudama bulchiinsaa irratti loogii qabaachuun qaamolee abut keessa jiraniin himatamaa turaniiru. Oduu keenya birootiin bulchiinsi mootummaa naannoo Amhaaraa qora bittinneessaa fi poolisii idilee leenjisaa ture ga'umsuu isaa ibse. Yeroo kaaba Itoophiyaatti walgaarreeffannaan waraanaa dabalaa jirutti bulchiinsi naannichaa kan Abey Ahmediin waliin hidhata qabu leenjifamtoonni hokkora bittinneessaa fi poolisii idilee nageenya cimsuuf ga'umsa barbaadamu irratti akka argaman ibse. Akka biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amhaaraa suuraa leenjifamtootaa fayyadamuun gabaasetti naannichatti poolisoonni idilee fi hokkora bittinneessaa ga'umsa gaarii irratti akka argaman himeera. Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa obbo Dassaalany Xaasaw mana barumsaa leenjii bu'uura loltummaa birrii shaaloqootti argamuun leenjitoota jajjabeessuun kaayyoo leenjichaa irratti ibsa kennaniiru. Leenjitoonni nageenya naannichaa waaressuun uummanni rakkoo keessaa ba'ee gara misoomaatti akka deebi'uuf itti gaafatamummaa guddaa qabaachuu hubachiisaniiru jedha miidiyaan mootummaa akka gabaasetti. Kaayyoon leenjichaa leenjitoota naamusa loltummaa gonfatan akkasumas xiinsammuun jabaatanii fi dandeettii mataa isaanii nageenya naannichaa mirkaneessuu danda'an horachuu akka ta'e dubbachuu isaaniis faanaan gabaaseera. Naannichatti hundi waraanaan walitti dhaadachuu irratti kan argamu yoo ta'u, erga hariiroon faannoo fi Eertiraa jabaatee jedhamee akkasumas walitti dhufeenyi Shaabiyaa fi Tplf dhaga'amee dhimmi waraanaa haalaan ho'ee irraa dubbatamuu jabeesseera.
Egaa dhaggeeffattoota Kello Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.